Akkam jirtu jaallattoota booniitiif naguma nageenyi keessan nageenyi keenya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu. Wanta isin jalaa baddee turte tokko illee isinii deebise maali yoo jettan kool piraankii kutaa 70 haala ajaa'ibaadhaan qabadhee dhufeetiin jira. Kool piraankiin keenya maal seetan nama baay'ee jaallattan nama itti gaafatamummaan guddaan tokkorra jirudha. Inni seenyuu seetan obbo Gammadaa Olaanaa namni beektan ni jirtu. TV proogiraamii garaagaraa qindeessaa ture. Daayireektara waan baay'ee aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa ture nama baay'ee cimaadha. Amma immoo itti gaafatamummaadhaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa irra jiran natti fakkaata. Isaan ittiin bilbileen kool piraankii godha. Waan kool jedhee kool piraankii godhu viidiyochuma keessatti dhaggeeffattu. Amma xumura viidiyoo kanaatti akka nu waliin turtaniin isiniin jedha. YouTube kanaaf warra haaraa taatan subscribe gootanii maatii chaanala keenyaa yoo taatan nutti tola. Akkasuma hiriyoota keessaniif share yoo gootan illee nutti tola. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsaa jechuudha. Obsaan akka amma dhumaatti akka ilaaltan abdii gaarii amma mallattoo share jettu tuquudhaan mallattoo like yaada keessan comment nu godha. Amma xumura viidiyoo kanaatti nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbanni egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu fiixee milkaa'ina keenyaa gahuudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan waliin yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Naguma. Hello. Hello. Oh, nagaa keessanii? Hello. Hello, naguma. Hello. Hello, nagaamu? Nagaamu eenyu? Obbo Gammadaa mini? Eenyudha? Obbo Gammadaa Olaanaati miti? Bitu eenyu kun? Eenyudhaati? Gammadaa Olaanaati mitiin siin jee? Wayyoo ati eenyu? Ani sitti nima maali obboleessa maaliif akka jetta? Maal jechuudha? Bilbila kana obbo Gammadaa Olaanaa jedhanii naa laataniif hin jedhe. Akkoo abaluun jedhama jedhiitiin turoodiis of godhi tooti eenyu akka taateen beeki maaliif ani abaluut jedhee dubbatan? Ayyee ani naannoo Booranaan jira naannoo Keeniyaa Ranas AC bilbiluutti jira obbo Boonsaan jedhama. Eenyu? Obbo Boonsaan jedhama. Ayyee. Obbo Gammadaa miti? Maali obbolee? Ayyee nullee waa rakkadheetu beektaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatti itti gaafatamummaa qabda natti fakkaata. Eeshee. Ani immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa gara birrii miliyoona 6 liqeeffadheetu. Eeshee. Birrii sanallee man kiyya isaatti liqeeffadhe qabeenya kiyya isaatti liqeeffadhe sana gurgureeti kan biyyaa ba'eetu. Hello. Qabeenya isa qabsiiste gurgurtee biyyaa baate? Qabeenyaan qabsiise sana gurguree biyyaa ba'eetiin jira. Akkamitti inni gurguratte ta'uu widaa baankiin kaffaliin? Ayyee inni iccitii biraadha isuman si maarsiisuu barbaadeeti. Ayyee. Mee ani amma gara Keeniyaatiin galeetiin jira mee qabeenya kiyya hundayyuu gurguree jechuudha kan Itoophiyaati qabu. Mee maatii korratti dhiibbaan qabu jira maatii kiyya Itoophiyaatti hafaniif. Oolu kan namni waasii ta'e namni naannoo kee jiru maal tuli? Ayyee. Damee kanarraa liqeeffatte? Ani damee godina Booranaa magaalaa Yaballoo. Yaballoo liqeeffatte achi jiraata turte? Yaballoon jiraachaa ture amma birrii san deebisuu dadhabeetillee man kiyyallee hunduma gurgureetiin bayan. Okay. Mee maal naafalta Gammadaa kiyya? Maatiin goonaree kun bari yaa'u baankiin yeroo hundumaa yeroo waa liqeessu Tole. riiskii ofii kaalkuleet godheetti liqeessa baay'ee wanni namni beekuu qabu tokko jechaadha. Mee amma baankiin anatti irratti miidhaa qaqqabsiisu qabaati jedheetiin. Qaqqabsiisuun isaan oolu kun shakkiin. Akkamitti mee ani biyyaa beetiin jira qabeenyi kiyyallee Itoophiyaati hunda gurguree? Mee akkamitti na qaqqabsiisa laata? I don't know la kana jedhee akkasittiin rakkoo sirraan uuma jechuu yoo dandeenyu garuu qabeenyaan directly qabeenya seeraan jechuudha dirqiidhaan otoo hin ta'in seeraan gara sanatti deemuu danda'a seerri yoo sana ilaale
Tole. Taaksii fa'aa maal fa'aa barreessuu keessama yeroo liqeeffatu. Yaa namni yeroo liqeeffatu waan irra gahaa jedhee waan hin yaadneef. Eeyyee. Waanuma qabu hundumaa barreessa waan ta'eef jecha. Tole bakka birrii keessan illee nan deebisa. Birrii keessan illee nan deebisa baankii hojii gamtaa Oromiyaa sababii baay'ee jaalladhuufi. Yaa otoo laal maal sitti fakkaate birriin baankiin sii kennu birriidhuma uummatarraa sassabamu waan ta'eefi. Tole. Birrii nyaatamu miti yookiin birrii balleessuu dandeessu miti. Garuu jireenya namaa balleessa wanni kun immoo maal sitti fakkaate jireenya maatii balleessuu danda'a. Jireenya koo ammayyuu jireenya koo balleesseera birrichi. Yoo seeraan itti fayyadamnee karaa qabsiisne malee. Ayyee. Madda badiisa keenyas ta'uu danda'a birrii waan ta'eef of eeggannoo barbaachisa obboleessa kiyya. Ayyee egaa obbo Gammadaa kiyyaan birrii tokko kiisii keessaan qabu kool piraankii ture booniitii biraan sinii bilbilaa. Birrii tokko kiisii keessaan qabanii kool piraankii ture boonsaadha kool piraankii ture booniitii biraan sinii bilbilu. Eessarraa? Maal jette? Kool piraankii ture booniitii biraan sinii bilbilaa. Yeni branch? Kool prank. Kool piraankii ture boonsaa booniitii biraan sinii bilbila obbo Gammada. Kool branch jette? Kool piraankiin beektanii bilbila namni hin beekne namatti bilbiluudhaan. Dhaamsa guddaa uummata keenyaaf dabarsitanii. Ayyee guddaa galatoomaa obbo Gammadaa. Tole galgalan gadhiisa. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessara dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemnee kunoo jabaannee har'a geenye baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Intaawwan hin jiru nu bira. Guddaa galatooma. Intaa'u gurba? Intaa. Laafoo sana gahe wannaadha. Rakkinaan qabu. Wanni akka jedhamu jiraani yoo namitti fudhatte adeemsisu jedhee bane malee. Tole. Dhaabi.